gaafa isin wayyooytanii isaallee gargaartan gaafa tokkummaan keessan jabaate mul'atu isaan irraa dhalachuu keessaniif waan qaban guduunfaa hiikkatanii biyya kanatti isaan isin erguu keessaniif hin gaabban jechuun ni gaabtanire hin gaabbuun hiikkaan isaa waan biraati miti waan dalaynetti hin gaabbinu maal dalayne cunqursaa ni qoranne dhugaa qabnu ni baafanne tarsiimoo lafa kaayanne tarsiimoo san hojiitti hiine warra baankii taantii qabu akkuma duura angoorra gadi buufne akkasuma goonami keessa kitaaba kanaa eeguu isiniin immoo isin dubbisaa gara fuuldura waliin mari'an kitaabni kun seenaa ani isin wajjin dalage hima waan biraan qabu waan dalayne keessatti jarman keessatti waan dalayne minisotatti waan dalayne oromiyaatti waan dalayne biyya keessaa fi biyya baqattu waan dalayne tokkombaa dhugaa waan qabnu dhugaa waan qabsoomne hin gaabbilu jechuudha dhugaa jennu nutuman nu cabsan jenne alaan alaa way waachaan teenye saba guddaa irraa dhalanne ummata guddaa irraa dhalanne keessatti bobbooyaa jiraachuun fala akka hin taane hubachuudhaan beekumsa qabnu muuxannoo biyyoota biraa qorannee yeroo gabaabaa keessatti jijjiirama finne jechuudha har'a hoo boqota jaan darbe kana keessatti waa'ee keessa dabalu gariin kaawwina galman geenye gariin kan eegariin nutti dhufu amma bakka irra jirurraa maalitti deemaa jirraa boqonnaa itti aanu kajaa'u xiqqoo inni tuquun barbaada an dubbachuu eegalallaan baanatanii jiran rirrifatanii jiran akkam jechuun jiran waggaa lamaan dabre kana waggaa lamaan dabre eeganii dhaabee booda itti hasaasaatiin ture amma immoo itti iyyuun eegale itti iyyinee itti lallannee dhaga'uu baannaan iyyuu sullee dhufa jechuudha kana beekuu qaba namni mootummaa garagalchuuf deemanii mootummaa kuffisuu barbaadanii jiran lakki nu mootummaa kuffifne agarree jirra barfaashinaa minuuti we have done it kuffisuu barbaadan arra gaafa muuxannoo qabnu dhiisi gaafa tiyoorii qofa qoranneeyyuu lafaan keenya agarsiifnee jirra nu har'a akeeka mootummaa kuffisuu jedhu ni deemaa jirru mootummaan ufiiyyuu kufaa jirti dhiibbaa keenya hin barbaaddu wanni jechaa jirru mootummaan darreen lafa dha'ee jirtu tun akka nurratti hin qubneef lallabu jirra akka nurratti hin qubne mootummaa maqaa oromoo baadhatte maqaa oromoo nyaatti mootummaa maqaa oromoo baadhatte oromoo salphifte qaanessite kana nurratti akka hin qubneef lallabaa jirra malee ufiiyyuu kutu jirti waan kuffisuu ajaarraa hin qabnu jechuudha ammoo we are asking for conversation waggaa lamaaf walakkaa ergan dhaabee itti hasaasne sossobne biyya nagee buusa diinagdeen kube maqaan keenya bade salphanne maqaa keessaniin jenne kadhanne dadhabne jechuudha amma akka uummanni dhaga'uu qabutti akka addunyaan dhaga'utti itti lallabaa jirra jechuudha yoo dhaga'an ifis biyyas baraaruu danda'a garummoo dhaga'uu baatanii gurra isaanii gurboon toomse kanaan itti fufne jennaan maqaa saba kanaa qabatanii ittiin kufuu xureessuu hin hayyamne biyya teenya ka abboonni keenya keessa rakkoo meeqa ta'an waan biyya sanii taane bineensuu hin taane arra bineensuu keessaa ba'ee qomu salphisuu hin hayyamu jechuudha we are asking for conversation lallabaa jirra lallaba keenya dhaggeeffadha raftanii fireena qabdanii raftanii fireena qabdanii quursanii quufa keessa dabartanii boqoysanii nurratti dhootanii xurii nuti dhabu hin hayyamnu quufa sana biraa addunyaa oromoo dhagaya ummatni keenya rakkoo har'a keessa jiru kana
ዘመን ምኒልክ ሰርገን ቤቱ ዘመን ኃይለ ሥላሴ ሰርገን ቤቱ ዘመን መለሳቲ ዘመን ዘጉ ሰርገን ቤቱ ረኮ ከነ ሁንደ ኦብሰት ቦርና ሲራየን ከሌስ ደርገጉማ ከይሳን ጎዴ ከሌስ ቦሮና ከይሳን ጎዴ አራቦር ወያን ሶጃው ኢትያማታ ዴ ከነ ጫላ ሂማ ኦብሲኑ የቹ ስራኒ ስራይ ስራይ ዋና ልሞ በከሙና የቹ ሁጋኒ ከሙ ወራ አፋን እንደይነፍ አማርኛ ዳንጋባሱ በጁ በርባል ቋንቋ ለማትችሉ ልጆች እዚሁ ላላችሁ እየተናገርኩ ያለው ምንድነው? አልሰሰትም አይቆጨኝም የሚለው የኛን ታሪክ አብረን የሰራነውን ታሪክ የነበረውን ጨቋኝና አፋኝ ስራን ለመለወጥ በሀገር ቤት ከቄሮ ጋር በውጭ ሀገር ከዲያስፖራው ማህበረሰብ ጋር የሰራነውን ታሪክ የነበረውን በደል እያየን ከማልቀስ ባለፈ አጥንተን ተመራምረን ተዘጋጅተን እቅድ አውጥተን በአነስተኛ መስዋዕትነት ታንክና ባንክ ይዘው ሲጎርሩ የነበሩትን ቦታ ሲያዙ ናው አሁን ባለው ሁኔታ መንግስት መገልበጥ ፈልገው ነው መንግስት ለመጣል ፈልገው ነው ብለው እየተንቦቆቦቁ ነው። አላማችን መንግስት መገልበጥ አይደለም። እኛ መንግስት ገልብጠን አሳይተን ሰልችቶናል። ኦኬ አላማችን ባለፉት ሁለት ዓመት ተኩል ስንወተውታቸው በጆሮቸው ስንመክራቸው ስለምንናቸው ስንማጸናቸው ፍራቻ ስለመሰላቸው ጆሮአቸውን ደፍነው ሀገርን ይዘው እየሄዱ ነው። እኛ እየወደቀ ያለ መንግስት ሀገርና ህዝብን እንዳይወድቅ ከወደቀ በራሱ ጊዜ ይወድቅ ሀገርን አፍርሶ በህዝባችን ስም እየነገደ የህዝባችን ስም ይዞ መቃብር እንዲገባ ላለመፍቀድ ነው እየተንቀሳቀስን ያለው ማለት ነው። ይህ ስለሆነ ለሀገራችን ህዝቦች ያለኝ መልእክት ኢትዮጵያ በታሪኳ ታይቶ የማይታወቅ አደጋ ውስጥ ነው ያለችው። የኢኮኖሚው ችግር፣ በየቦታው ያለው ጦርነት፣ የመንግስት መልመስመስ ሀገሪቷን ወደ ከፍተኛ አደጋ እያደረሰ ስላለ እያለን ያለነው we need to wake up ህዝባችንና ሀገራችን ወደማይመለሱበት ከፍተኛ አደጋ ከመግባታቸው በፊት ድምጻችንን ከፍ አድርገን እየለመንናቸው እየተማጸንን ያለን ከፈጠራችኋት ብልጽግና የምትባል ደሴት የኢትዮጵያን ህዝብና የኢትዮጵያን ሀገር የማይመስል ደሴት ውጡና የኢትዮጵያን ህዝብ ኑሮ ተመልከቱት። ህዝቡ ወጥቶ አርሶ መግባት አልቻለም። ልጁን ትምህርት ላይ መላክ አልቻለም። ቤቱ ህፃናቱን መመገብ አልቻለም። ይህ ሁኔታ የሀገርን ቀጣይነት ለከፍተኛ አደጋ ያደረሰ ስለሆነ ሁሉም ተረባርቦ ወደ መለስ ያስፈልጋል። ለዚህ ትልቁ ድርሻ የመንግስት ሆኖ ሳለ መንግስት ግን አምራር ላይ ያሉት ሰዎች ግን ከቀን ወደ ቀን እየባሰባቸው ጥጋባቸው በአፍንጫቸው ሊወጣ ጫፍ ላይ የደረሰ ስለሆነ ያ ጥጋባቸው ወደማንመለስበት ኪሳራ ሀገራችንን ከማስገባቱ በፊት ተረባርበን ህዝባችንና ሀገራችንን ማዳን አለብን የሚል መልእክት ነው ያለው። በስፋት የምንወያይበት ጉዳይ ይሆናል። ወደ ጀርመን ሀገር ራስ ወንዳስገኘን ያበዙዋሲ ወልገኙ አላና ቆፈጡሬ ኦሮሞን ተቆጣጤ ቀምሳው እንደንደይ ኦሮሞ ወልንደገይስ ሆገን ኦሮሞ ማሊንዳው አላናላ we were facing collapse of self esteem collective self esteem ero sari maal jaantrum bara sandaitu oromo million shantam tae watak wad undandu murnitikka tokko deman oromo nogga shantam qabsayo mampin sanji jirre lo wanni birada bam jarra oromo million shantam umam bus wanni jawdan nangu arra nanda kan jawinjiru we change this river arrammo fakkido nango babatte ummata keenya madal tabeekumsa qabni tanaamusa qabni maqaa keenya aangoo qabatte maqaa keenya nyaataa jirti jechuudha. maal onnee jamaa jiru
Oromoon biyya bulchuu hin danda'u. Oromoon biyya bulchuu hin danda'u. Oromoon hayyuu hedduu qaba. Beekaa hedduu qaba. Waan ijoolleen warra hojjetu qonnaan bulaa tokko finnee ammoo irraa finnee osoo irra keenya isaanii ol bulchuu danda'a. Kufaatiin isaanii, salphinni isaanii, darrinni isaanii, lattinni isaanii ummata keenya maqaa nyaatee hamilee nu buusaa jira jechuudha. Hamilee ummata keenya akkuma kaleessa Oromoon qabsoo hin danda'u jansan qabsoo agarsiifne qabsoo akka danda'u qabatamaa agarsiifnetti har'allee yoo sirraan baannaan bakka isaanii kan bulchuu danda'u keenya agarsiifna jechuudha. Walii galna yartuu keessa baatee hin tuffatamnu nu ummata guddaadha. Nu ummata kabaja qabnu. Nu ummata tokkummaa qabu. Nu ummata beekumsa qabu. Ummata naamusa qabu. Naamusaan guddanne, dalagnee guddanne. Kanaaf namni bakka jirtan kan nu gaafachuu qabdan. Wanti waggoota jahan kana biyya keenya irratti ta'e maqaa keenyaan raawwatame. Badii, salphina, laafina, hali rabbii jaa warri kaleessaa bari yoo hatan illee gara itti geessan qaban. Namni akkami sabbata haala isaa irraa hiikee hatee Duubaa ittiin galatan. Kanaaf dubbii bubburuusinee mari'achuu deemna jechuudha. Ji'oota lamaan sadan afaan kana keessatti bubburuusinee waliin mari'anne. Lakkii wanni isin jettan kun sirrii miti. Biyya akka gaarii bulchuu jirra. Yoo jedhan gadi haa bayanii isin duratti waliin haasa'uudhaaf ragaadhaan qophii. Wanni ani isin himu Oromoo nan beeka bara. I know my people. Isin keessa akkanuma osoo hammaare akka ajaa'iba biyya bulchitan osoo akkuma qorsootti osoo isin keessa hammaare nama. Kanaaf qophaa'aa ammaaf dhimma lallabne. Hubadhaa waa malee kaaneen dubbannu qoranneet, qo'anneet, bilcheessineet, tarsiima baafneet ummata keenya tokkoomsineet jijjiirama barbaachisaa ni finna jechuudha. Kanaaf ummata Jarman hedduu galatoomaa hedduu dhaboonsitanii warri alatti seenuu dadhabdanii alatti hattan hedduu dhiifama isin gaafannaa yoo carraan argame meebii gara boodallee isin dubbisuu dandeenya. Galmi kun irra laalina gareen asii sun beekta garee ajaa'ibaati gareen Jarmanii kun. Abdoon sun yoo deemu suutaa yoo hojjetu garuu saffisaadha. Gareen isaa kun immoo kaasi waraabu kunis kawallisu kunis isa jamsi no torban tokkoon kan ijoollee kanaaf. Torban tokkoon yeroo ayyaana kana keessatti galma kana fuudhanii akka waan sargii anaaf inni ta'etti galma sargii akkuma sargii raawwatu. But I'm proud of the team. We have a team. Team akkana magaalota 63 keessaa qabna. Dalagatti gad deebine malee addan facaane. Waa'ee tokkummaa Oromoo kan yaaddataniif. Tokkummaan Oromoon barchirichaaroon hin gurguratu. Oromoon uummata jumlaati. Warri gandaaf gandarree deddeemtu dura jirma jirti. Nuti garuu waan saba keenya boonsa, waan biyya keenya sabaaf sabummaa biyya saniitiif ta'u tokkummaa Oromoo cimsinee tokkummaa uummattoota biyya saniitis cimsinee gara fuulduraatti haga maqaa keenya, haga lakkoofsa keenya, haga gadaa, uummata gadaan guddaa, gadaan gabbina. Ummata Oromootirraa waan Oromoorraa eegamu, waan Oromoon waan sabaaf sablammii biyya keenyaatti uummanni addunyaa Oromoorraa eegatu qabatamaan agarsiisuudhaaf deenya deeggarsa nu gootaniif waamina nu isin goonee dhuftaniif hedduu galatoomaa mee yeroo tokko tiim Jarmanii farqanaadaa fi baay'een isin jaalladhaa gara fuulduraatti jabaannaa walitti deebinee galma kanarra wayyaa irratti bal'inaan mari'annaa nagaan naa bulaa.